birrii baasuudhaan bataskaana ijaaru sangaa isaanii kennaniitu gaafa bataskaanni eebbifamu gammachuu isaanii ibsatu. Bataskaanni kun gaafa eebbifamu manni amantaa gaafa eebbifamu garuu olaantummaadhaan kan dhufanii abbaa irratti ta'an jara kana jechuudha. Qoromsi saba keenya irra ture sakan ammas taanaan akkuma beektan edda kan hundumaa hojjete raawwatee booda saba Oromoo fi sabaaf sablammiin maal godhaa bataskaana keessaa deeman jechuudha. Gaafa barbaade gaafa mucaan dhalattu kiristinnaa kaafata waggaatti immoo gaafa cuuphaan dhufa jechuudha. Abbummaadhaan kan bulchan qabeenya irratti aangoodhaan qabeenyaan afaaniin kan bulchan jara kana jechuudha. Jara ammaa agartan jarri kun kan nu jammara nama miti. Bara 3 tureera. Haa ta'u iyyuu malee abboonni keenya baay'een gaaffii gaafa gaafatan akkuma isaanii kan ta'aa turan. Isa fagoo kaasuu hin barbaachisu isuma bara dhiyoo kanaa kaasuudhaaf lubi tokko luba Phexros kan jedhamu afaan Oromoo tajaajiluu isaan afaan Oromoo lallabuu isaan addana Oromiyaa keessa sabbataa Gabreelitti balbala mana qulqullummaatti nu jalaa ajjeesan. Dhiiga isaa dhangalaasanii maqaa afaan Oromoo dubbate duwwaa. Afaan Oromoo maqaa tajaajila duwwaa utuu wanjala hin qabaatin achitti dhiigi isaa dhangalee lubbuun isaa badee reeffa isaa fudhannee awwaallan. Kun maalirraan ka'e olaantummaan kan keenya bataskaana keessatti afaan Oromoo dubbatamuu hin qabu. Afaan kan baata afaan Walaayittaa, afaan Guraagee, afaan Hadiyyaa, afaan Gambeellaa, afaan Benishaangul, afaan Affaar, afaan Somaalee dubbatamuu hin qabu. Nutu caala. Isinirra Waaqayyotti kan dhiyaatnu nuyidha. Waaqatti dhiyaanna. Kadhannaan kan dhaga'amus kan keenya. Waaqayyos isinirra nuun beeka, nuun jaallata jechuudhaan abbaa keenya nu jala ajjeesanii reeffa abbaa keenyaa kun awwaalan. Abbaa ajjeese Waaqayyotu beeka. Garuu garee amma kana gochaa jiru kan kana gochaa jiru. Akkuma beennu gareen amma kana gochaa jiru meeshaa baachuudhaan nama affan askeemaa qoobii namarraa baasu xalayaa dhiifamaa barreessee qopheessee akka isaan dhiifama gaafatan fakkeesse kan hojjetu mana kana keessa dhokatee kan hojii hojjechaa jiru garee kana jechuudha. Abboonni baay'een abboonni qulqulluun akkuma jiran tajaajiltoonni baay'een akkuma jiran gareen waldooleen wal ijaaranii mana kana balleessuuf mana kana mana shifta mana duuriyyee gochaa jiran gareen kun jiru jechuudha. Amma isaan duraan dhossinee kophaatti haasaa turre amma garuu hojii isaanii of mul'isaa jiru jechuudha jarri kun. Hojii isaanii mul'isaa jiru. Hojiin isaaniis isaan mul'isaa jira jechuudha. Ittaan suuraan abbaa tokko abbaa hin kan jedhamu qullubbii Gabreelitti ergamanii turan bulchaa qullubbii Gabreelii ta'anii. Abbaa kanas ituu ji'a tokko hin bulin ituu ji'a 3 ji'a 4 hin bulin akkuma isaan deemaniin abbaan kun waan isaan ittiin du'an hin beeknu abbaa kana mana qulqullummaa keessatti reeffa isaanii fudhatan jechuudha. Kanaaf jarri kun jarran akkas hojjetan gudiiniin gareen kana hojjetu kun garee salphaa miti. Egaa akkuma beektan kan isaan jechaa jiran akkuma abbaan keenya dubbisaa turan Oromoon Phaaphaasii muuduu hin danda'u. Gareen kun yoo muude malee yoo gareen kun muude malee Phaaphaasota Oromootiin Phaaphaasonni muudeman hinatiin isaanii siraata isaanii sirrii miidhachaa jiru. Kanaaf abbaa keenyas fuudhanii affananii meeshaadhaan akka isaan tajaajila jammara kanarra addaan ba'an kan godhan jira kana jechuudha. Inni biraan dheengadda abboota muudaman keessaa eebbifamoo Abuna Phaawulos gara Shaashamannee gaafa isaan imala isaanii jammaran jarramma meeshaadhaan abbaa keenya Abuna Aftamaaraamiin affanan kun bataskaana keessatti Shaashamannee Mikaa'elii bataskaana keessatti meeshaa baachuudhaan dhukaasa banuudhaan xiyyitii 200 mana zabanyaa keessaa xiyyitii 200 argatu. Jarri kun meeshaadhaan bataskaana keessaa gad dhukaasuudhaan namoota baay'ee fixaa turan. Namoota baay'ee balleessaa turan. Amma gaafa laaltan abboota biraa meeshaan affanu bataskaana keessaa meeshaa dhukaasu jarri kun namoonni keenya tasgabbaan hubadha. Namoonni biyya keessas biyya alas jirtan. Jarri kun dhuguma nama amantaati. Kan abbaa amantaa irraa askeema qoobii baasan. Kan meeshaan affananii dhaqanii dhiifama gaafachiisan. Bataskaana keessa meeshaadhaan dhukaasaa agartan guyyaa guutummaa dhukaasaa banamaa waliin Shaashamannee irratti. Wattaaddarri keessa qaamni mootummaan seenu. Jarri kun meeshaa bataskaana keessa duraan tuulanii turan
kaanii turan. Maal ejjeta matireesiin bataskaana kee? Maal ejjeta kilaashiin bataskaana kee? Boombiin bataskaana kee maal ejjeta? Jarri kun kanaan saba sodaachisanii, uummata balleessanii, abbaan keenya eebbifamoon Abuna Phaawulos gaafa asii deeman ajjeesuudhaaf, namoota nu biraa tajaajilaaf deeman ajjeesuudhaaf dhukaasa jammaranii waliima isaanii fixanii poolisoota qaama mootummaa nageenya eegsisuuf achitti argama illee namoonni baay'een poolisoonni harki isaanii citeera, namoonni baay'een naafatanii, namoonni baay'een madaa'anii. Kan kana godhan namoota garee kana jechuudha. Abboonni keenya garuu gaafas karichi deeman hin deemne. Baatuun darbinaa ittiin jenne isaan baatu bulan. Sababallee argachuu hin dandeenye jechuudha. Isaan turfe akkas godhe, isaan tunitti dhukaas jechuuf sababallee hin arganne jechuudha. Kanaaf jarri kun sabii keenya akka nu hubattan qaamni mootummaas sadarkaan jirtan gochaa jarri kun gochaa jiran akkas nu hubattan barbaada. Yeroonni kun naannaa bataskaana jiraachuu qaban. Yookaan abbaa amantaa ta'anii geggeessa amantaa ta'anii jiraachuun hafee naannaa bataskaana keenya naannaa amantaa keenya jiraachuu qaban. Namoonni kun wanjalanyoota. Meeshaa akkamitti qabaachuu danda'a abbaan amantaa ta'u? Akkamitti kilaashii bataskaana gashee dhukaasuu danda'a? Kanaaf inni biraan maal jechaa jiru seera malee muudamanii jechaa jiru. Seerri hin geggeeffamneef gaafa muudaman kana seerri hin geggeeffamneef jechaa jiru. Abboonni keenya eebbifamtoonni eebbifamoo Abuna Saawuros, eebbifamoo Abuna Yoostaatos Dookter, eebbifamoo Abuna Zeenaa Maarqos seera ittiin baratan seera amantaa Ortodoks Tawaayidoodhaanitti dhiphisinnaa kana shuman jechuudha. Seera amantaa Ortodoks Tawaayidoodhaan kan muudame kun kenname. Tariin isaan seeraan guunne jedhan ooni amantaan keenya Ortodoks Tawaayidoodhaan waldi waa hidhangaman Ortodoks Tawaayidoodhaan. Un amantaan keenya qibaati miti. Seera qibaatiin hin geggeessinu. Amantaan keenya saggaa miti. Un amantaan keenya Ortodoks Tawaayidoodha. Kan ittiin muudamnes amantaa seeraa feera Ortodoks Tawaayidoon qabdudha. Inni isaan jedhan tarii akkuma qibaatiin seera biraan muuddatu akkuma warri saggaa jedhanii amanan seera biraan muuddatan akkasitti nu ilaalanii ta'uu danda'a. Garuu amantaan keenya Ortodoks Tawaayidoodha. Kanaaf namoonni seera malee muudanii seerri hin dubbifamneef jedhanii kuni seerri keenya Ortodoks Tawaayidoo waan taaneef seerri keenya siraati keenya kan qibaatii kan saggaamini. Akkasitti nu hubattanii muudamni kenname kun muudama seeraa feeraan kennamedha. Namoonni akkasitti geggeessaa jiran kun bataskaana keessa ta'anii nama affanan makiina nama duukaa fiiganii nama affanan kilaashiidhaan massaariyaan namoota affannee abbootarraa wayyaa baasanii qullaa dhaaban kun mootummaan sadarkaan jiru dhimma kana nu hordofee jarri kun to'annoo jala nuuf ooluu qabu. Sabi keenyas kan hubachuu qabu abboonni keenya kan gara asii dhufne kuni akka isaan odeessan miti. Amantaa biraa shumaniiru, qeenxee shumaniiru, manaafiqii shumaniiru jedhanii odeessu. Tarii sabi keenya kanaanii nama saba aadaa qabnu, saba duudhaa qabnu, saba safuu qabnudha. Amantaa keenyattis taanaan uni karaa sana nama tabnu. Maaliif jennaan ijoollee wareegama Abuna Phexrositu. Ijoollee wareegama Abuna Phexrositu. Abuna Phexrosin fakkaanna. Abuna Phexros manaafiqi taanaan unis akkuma kana jechuudha. Abuna Phexros biyya gurguran taanaan unis biyya gurgura jechuudha. Abuna Phexros biyya ganan taanaan unis biyya ganna jechuudha. Abuna Phexros bataskaana ganan taanaan unis bataskaana gantuu bataskaana taana jechuudha. Kanaaf ijoolleen abbaa mashee fakkaatti. Ijoolleen qe'ee mashee fakkaatti. Kan fakkaannu Abuna Phexrosin fakkaannu. Kan fakkaannu Abuna Takila Hayimaanotiin fakkaannu. Kan fakkaannu abboota keenya gurguddoo fakkaanna malee akka isaan jedhan kana miti. Garuu amantaan keenya biyya keessa biyya alas kan jirtan amantaa Abuna Phexros fakkaata. Amantaa Abuna Takila Hayimaanoot fakkaata malee amantaan keenya saggaas miti qibaatis miti. Kanaaf akkasitti nu hubattanii biyya keessas biyya alas kan jirtan hordoffii keessan itti fuftanii tokkummaa keessan itti fuftanii uummanni Oromiyaa keessa jiru, Dabuub keessa jiru, sabaaf sablammeen jaalalaan tokkummaan wal dhaggeeffachuun, wal jaallachuun akka jiraatan adaraa koosneef dabarsuu barbaada. Ergaas ni dabarsuu barbaada. Abbaa keenya baga nagaan nu dhuftan sirayyuu hin deemne hattuutu isin hate. Hattuun immoo isin duwwaame waan baay'ee hataa turte, qabeenya keenya hataa turte, jireenya keenya hataa turte, eenyummaa keenya hataa turte. Kanaaf isin hin deemne nu bira jirtu baga nagaan nu dhuftanii kabaji keessan ammayyuu kuma duraatti jira. Isin eebbifamoo Abuna Haftamaariyaamidha. Tajaajilli keessan itti dhufaaf baga nagaan nu dhuftan kabajamaa galatooma.